kota waya kankana gero kankana walmariyanna kota waya haleellan duguggaa sanyii uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Gochi duguggaa sanyii hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamaniin Oromoota Walloo irratti raawwatamu akkuma itti fufetti jira. Gochi duguggaan sanyii hidhattoota kanneeniin dhiyeenya kana amajjii bara 2023 akka haaratti jalqabamee fi lammiilee nagaa hedduu lubbuu galaafatee manneen jireenyaa isaanii qabeenya waliin barbadeesse kanaaf ragaadha. Gochi akkasii Oromoota Walloo lafarraa fixuu irratti kan kaayeffatee fi mootummaa naannoo Amaaratiin deeggaramu kanaan duras waggaa waggaadhaan adeemsifamaa ture. Weerarri akkanaa kun waggaatti yeroo tokko yeroo soomanni Ramadaanaa dhiyaatu yookaan sooma keessa kan gaggeeffamu ta'uunsaa immoo akeeka waraanichi raawwatamaa jiruuf sirriitti hubachiisa. Kunis Oromummaa isaa fi amantii isaa irratti itti xiyyeeffachuun cabsuu akka ta'e tilmaamuun salphaadha. Lolli amajjii darbe eegale kun immoo addatti lola yookiin weerara yeroo dheeraaf karoorfame ta'ee ammallee itti fufee jira. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo nagaa isin gaafachuu dagannee miti. Cimina hammeenyichaa isin qalbifachiisuuf malee yooyyaa ashamaa akkam jirtu. Akkuma dursinee gurra isin buusuu yaallee Oromoonni Walloo haala rakkisaa ta'e keessatti argamaa jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa naannoo Amaaratiin deeggaraman qe'ee isaanii irratti itti roorrisaa duula duguggaa sanyii irratti raawwachaa jiru. Sagantaan Haqaa Fanqii har'aas dhimmuma kana irratti xiyyeeffachuun wanta qindeeffate qaba. Qopheessituun Urjii Waariyoo Gulaalaan Abdii Waaqayyoo dhiyeessuun kan isin waliin turmo'anii gurmeechaa gammachuuti. Haga xumura sagantichaatti akkan waliin turtan isin affeerra. kankana Walloo kankana walmariyanna kota waya Humnoonni naannoon Amaaraa hidhachiisee bobbaasee kanneen akka Finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamuun beekaman milishaa fi humni addaa naannichaa waliin ta'anii gaafa amajjii 20 bara 2023 godina addaa Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa dhaquun jiraattota aanicha keessatti argaman irratti dhukaasa banuudhaan yoo xiqqaate lammiilee nagaa 7 ajjeesaniiru. Ajjechaan kun akka tasaa suur-sagaleen waraabamuu isaatiin miidiyaalee hawaasaa irratti tamsa'aa tureera. Suur-sagalicharraa akka hubatametti hidhattoonni Amaaraa maqaa fi arrabsoo hin malleen uummata keenya waamanii qabeenya Oromoo gubaa wayita jedhan dhagahamaa tureera. Haaluma wal fakkaatuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda wasan qurquritti duula qindaa'aa humna addaa Amaaratiin qe'ee fi qabeenya lammiilee nagaa irratti raawwatameen qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii akka godaanan taasifamaniiru. Qabeenyi isaaniis hundi ibiddaan barbadeeffameera. Haleellaa hidhattoonni mootummaa Amaaraa aanaa Jiillee Dhummuugaatti raawwatan kanaan buufataaleen fayyaa, manneen barnootaa, waajjiraaleen mootummaa fi manneen namoota dhuunfaa jumlaan gubamuu ragaan suuraa ni mul'isa. Uummanni godina Oromoo Walloo duulli qindaa'aan kun irratti raawwatamee aanaalee adda addaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee rakkoo hammaataaf saaxilamee jiraachuu odeeffanneerra. Haleellaa kanaan yoo xiqqaate lammiileen nagaa 69 akka ajjeefamanii fi namoonni nagaa 1000 lakkaa'aman qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuuf akka dirqaman himameera. Jiraattonni magaalaa Sanbatee magaalaa godina addaa Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti argaman akka dubbachaa jiranitti humnoonni waraanaa naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo fi gurguddoo hidhatanii deeman Sanbataa Amajjii 20 bara 2023 irraa eegaluun uummata nagaa irratti haleellaa kana raawwachaa turuu isaanii himan. Meeshaan diishqaa kan meeshaa waraanaa ulfaataa Raashiyaa kan ittiin mana qonnaan bultootaa fi qabeenya keessa jiru gubanfaa hidhatanii akka deemanis ibsu. Namoota nagaa ajjeesu. Gandootaa fi magaalota aanichaa hunda haala jechuun danda'amutti hojiiwwan kana raawwachaa turan. Haleellaa guyyoota 5 oliif itti fufe kanaan namoonni hedduun ajjeefamuu maddiitti namoonni qe'ee isaaniirraa akka baqatan dirqisiiseera. Ilmaan dhiiraa Walloo hundi sababa kanaa yeroo dheeraaf bosonaa fi gammoojjii keessa dhokachaa turan.
humnoonni mootummaa federaalaa dhufanii akka ummata baraaraan abdatamee eegamaa turus otoon ta'in hafe. Geejjibni waan hin jirreef nageenyis amansiisaa waan hin taaneef gara bakka nageenya qabuutti imaluu akka hin dandeenye ibsamaa ture. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni haleellaa kana jalaa miliquuf qe'ee isaaniirraa baqatan hundi nyaataa fi dhugaatii hanqatanii haala hamaa keessatti argamu. Ka'umsi lola amajjii kanaa walitti bu'iinsa dargaggoota aanichaa fi miseensota humna addaa gidduutti uumameen dargaggoonni Oromoo 7 humna addaatiin ajjeefamuudhaani. Walitti bu'iinsichi boodarraa gara walitti bu'iinsa humnoota addaa naannichaa fi jiraattota naannootti akka jijjiirame himama. Waliigalatti namoonni nagaa 100 ol ajjeefamuu, baay'een madaa'uu akkasumas manneen jireenyaa 181 ol weerara amajjii kanaan gubachuun mirkanaa'eera. Namoonni dhibboota hedduun lakkaa'aman ammoo karaa Finfinnee fi Walloo gidduutti sababa oromummaa isaaniitiin qabamanii hidhamaniiru. Kaan ammoo qawwee boojitan fidaa jedhamanii hidhamaa jiru. Kankana sanyina sanamee walmari'anna kotaa falmachuu Sababa weerara hidhattoota Amaaraa kanaa fi hokkora irra deddeebiin mudatuun lammiileen nagaa daangaa godina addaa Oromoo fi godina Shawaa Kaabarra jiraatan hedduun ajjeefamaniiru. Qabeenyi isaanii gubateera. Fakkeenyaaf baatii adoolessaa bara darbee 2021 keessaa namoonni nagaa 17 ajjeefamaniiru. Hedduun ammoo madaa'aniiru. Hedduunis qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Kana malees manneen jireenyaa gubataniiru. Qabeenyis barbadaa'eera. Kana malees baatii eeblaa keessaa haleellaa suukaneessaa miseensonni faannoo lammiilee nagaa irratti raawwataniin hedduu ajjeesaniiru. Lammiileen hedduunis daangaa Shawaa Roobit godina Shawaa Kaabaa fi wasan qurqur godina addaa Oromoo gidduu jiru bakka Kolaash jedhamurraa buqqaaniiru. Eebla bara 2021 keessallee naannoo wal fakkaatatti haleellaa hamaan kan mudate yoo ta'u, namoonni hedduun ajjeefamanii yoo xiqqaate namoonni 300,000 fi 58 qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Giddugala lola kanaa kan turte magaalaan Axaayee uummanni guutuun qe'ee isaarraa buqqa'ee magaalattiin gubattee akka turte gabaasni UN himee ture. Gabaasa dhaabbata Abbagaar Itoophiyaa baasee turenis waldhabdee irra deddeebiin godina addaa Oromoo fi Shawaa Kaabatti mudatu irratti waan irraa eegamu raawwachuu dhabuusaa beeksiseera. Dhaabbatichi haleellaa baatii eeblaa bara 2022 gaggeeffame irratti xiyyeeffatee qorannoo taasisee tureen namoonni 303 akka ajjeefaman, namoonni 369 ammoo akka madaa'an, manneen 1,539 akka gubaman akkasumas odeeffannoo bulchiinsa godinaalee lamaan irraa argameen namoonni 50,000 ol qe'ee isaaniirraa akka godaanan mirkaneesseera. Silaa otoo akka sirri addunyaa jedhutti ta'ee mootummaan federaalaa Itoophiyaa haleellaa hamma yoonaa taasifame irratti qorannoo walabaa jalqabuu fi yakkamtoonni akka itti gaafataman gochuu dabalatee mirgoota namoomaa bu'uuraa lammiilee isaa eeguuf dirqama isaa ba'utu irra ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gama kanaan dirqama idil addunyaa kan walirraa hin cinne guutuu dhabuun isaa yakkichi itti fufee duguuggan sanyii akka hin dhaabbanneef karaa banee jireenya uummataatiif sodaa fi yaaddoo guddaa ta'eera. Kankana sanyii alisaare walmari'anna kotaa falmachuu garuu ummata Oromoo Walloo irratti maaliif duulama? Ummata kana dhabamsiisuuf durii hanga har'aatti weerarri irratti baname addaan citee hin beeku. Maaliif addatti ummanni kun diinuffatamee ilaalame? Sababoota 4 gurguddoo kanneen kaasuu dandeenya. Isaanis kan jalqabaa Oromoo ta'uu isaanii fi lammaffaan Musliima waan ta'anii fi sadaffaan godina addaa sadarkaa godinaatti of bulchuu godina addaa saba Oromoo jedhuun gurmaa'ee waan jiruufi. Inni afraffaan qubattoota Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraniif akka qabdiitti waan ilaalamaniif akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Sababoota kanneen tokko tokkoon mee gabaabsinee haa ilaallu. Jalqaba irratti uummanni Oromoo Walloo uummata Oromummaa isaarratti aarsaa kaffalee of ta'ee jiraachaa har'a ga'eedha. Warri jibba eenyummaa Oromummaatiin dhangi'amaa guddatan eenyummaa Oromoo Walloo kan biraatiin bakka buusuudhaaf jecha dursanii saba ofitti amanamummaadhaan dura dhaabbatu balleessuu hojii duraa godhatanii bobba'an. Akkuma dur abbootiin isaanii Oromoo gabroomsan jarri ammaa kunis yaada hacuucanii bulchuu irraa dhaaluudhaan lafa ka'an. Kanaaf herreega Oromoo cabsuuf Oromoota Walloo cabsuu qabna jedhu milkeessuuf duula Oromoo balleessuu tokko jedhanii uummata keenya kan Walloo irratti eegalanii lola addaan citan qabnee waggoota hedduuf gaggeessaa jiru. Kunis mootummaa naannoo Amaaraa fi mormitoota isaaniitiin walumaan kan raawwataa jiranidha. Yeroo ammaa kanas waraanni Oromoota balleessuu kun mootummaa naannoo Amaaraatii fi qaamota inni hidhachiisu adda addaatiin deeggaramee akka harayaatti lolli labsamee
lammiiwwan keenya Oromiyaa kaabaa Wallootti baruma baraan wareegama kaffalchiisaa jira. Yeroo ammaa kanas weerarri Oromoota balleessuu kun mootummaa naannoo Amaaraatii fi qaamota inni hidhachiisu adda addaatiin deeggaramee akka haarayaatti lolli labsamee lammiiwwan keenya Oromiyaa kaaba Wallootti baruma baraan wareegama kaffalchiisaa jira. Qabxiin ijoon inni lammaffaan weerarri Oromoo Walloo irratti ittiin gaggeeffamu uummanni Oromoo Walloo harki guddaan amantaa Islaamaa waan hordofuufi. Biyya tana keessatti warri iddoo hundatti ibidda qabsiisee olaantummaa barbaadu leelliftoota sirna durii kanneen walqixxummaan amantii akka jiraatu hin barbaannedha. Jarri kun akkuma olaantummaa barbaadanitti amantiinis olaantummaa barbaadu. Keessa darbanii nama amantii Ortodoksii Itoophiyaa aadaa fi afaan Amaaraatiin cuubame yoo hin qabaanne akka lammii lammaffaatti nama laalu. Amantii hawaasni Amaaraa hordofuun ala ta'e kamiifuu jibba qaban ifatti agarsiisuudhaan balleessuudhaaf irratti duulaa turan har'as ittuma jiran. Hunda caalaa immoo jibbi isaan amantii Islaamaaf qaban kan daangaa dabre waan ta'eef Musliimota dirqisiisanii amantii kan isaanii irratti fe'uu barbaadu. Seenaa Walloo keessatti illee amantii dirqisiisanii jijjiirsisuun godaannisa uumee darbe qaba. Uummanni keenya kan Walloo har'aa kunis amantii isaa irratti jajjabaa waan ta'eef cabiinsa gama kanaan itti dhufu kamuu dura dhaabbatee waan ofirraa rukutuuf weerarri gurguddaan leelliftoota nafxanyaatiin itti karoorfamee baruma baraan soomana Ramadaanatiin wal qabsiifamee irratti duulama. Sababni ijoon sadaffaan uummata Oromoo Walloo irratti weerarri itti heddummatuuf uummanni keenya Walloo naannoo Amaaraa keessatti godina addaa mataa isaa waan qabaatee sadarkaa godinaatti waan of bulchuufi. Kun immoo mirga tola argame otoo hin taane qabsoo gatiin guddaan Oromoota Wallootiin itti kaffalamee injifannoo argamedha. Kunis mirga hiree ofiin murteeffachuu heera biyyaa fi heera naannichaatiin mirkanaa'edha. Leelliftoonni nafxanyaa mootummaa Amaaraa dhuunfatan kun mirga kana sarbanii lafa uummata keenyaa fudhachuuf barumaan isa waraanu. Lafti sabaa fi sablammootaa naannoo Amaaraa keessa jiranii tokkollee osoo hin hafin ristii isaanii akka ta'etti kajeelu. Biyya Itoophiyaa guutuyyuu ofiin himatu kan godina addaa Oromoo kanas akka ristii warra isaaniitti lakkaa'uu barbaadu. Haala kanaan aadaa, seenaa fi eenyummaa lafa tanaatis geeddaranii kan isaaniitiin bakka buusuun kaayyoo isaaniiti. Garuu uummanni Oromoo godina Walloo saba iddoo biraatii dhufee akka qubattuu haaratti orma keessa qubate otoo hin taane abbaa biyyaati. Lafti Walloo lafa abaabilee fi akaakilee isaaniirraa dhuftee asiin isaan geesse waan taateef uummata kana achirraa buqqisanii qulqulleessuuf yaalanis dadhabanii hanga har'aatti lolli irraa dhaabbachuu didee jira. Uummata godina tokko ga'u kan jaarraa hedduuf abbaa biyya tanaa ta'ee aadaa fi afaan isaatiin wal bulchaa ga'e eenyumtuu kaasuu hin danda'u. Qabxiin inni afraffaa lolli uummata Oromoo Walloo irratti banamuuf akka qabatamaatti ilaalamuu malu hubattoota Amaaraa Oromiyaa bal'oo keessa jiraniif mirga addaa gaafachuuf jecha finxaaleeyyiin Amaaraa uummata keenya Walloo akka qabdiitti qabatanii itti roorisuu kan barbaadan ta'udha. Amaarri Oromiyaa keessa jiru yoom akkamitti akka gara Oromiyaa dhufe ofiifuu ni beeku. Sirna nafxanyaa hordofee kan Oromiyaa dhufe yoo ta'u faffaca'ee magaalota keessa lakkoofsa bicuun kan argamu malee qubsuma lafaatiin wal qabatan qabu. Abbaa biyyichaas miti. Bulchiinsi addatti isaaf daangeffamee akka kennamuufis uummanni Walloo fedhii isaa malee naannoo Amaaraa jalatti akka bulu dirqisiifamee qabdii ta'uu hin danda'u. Oromoo Walloo yoo tole qaama Oromiyaa godina kaaba Oromiyaa jedhamee ibsamudha. Yoo kun hin taane immoo uummata hiree isaa ofumaan murteeffatee of bulchuu danda'udha malee haaloo nafxanyoonni Oromoo irraa qabaniif qabdii ta'uu hin danda'u. Kan kana biyya keenya irratti wal mari'annoo Walumaa galatti of tuulummaan daangaa dabree kan yeroo ammaa illitoota Amaaraa kanarraa ijaarameetoo Oromiyaa bakka hedduutti weerara gaggeessaa jiru. Addatti immoo uummata keenya kan Walloo kophaatti haala hamaadhaan duguggaa sanyii irratti raawwatu kun akeekuma kamiifuu Walloo irratti lola gaggeessuuf mirgan qabu. Abjuun Oromoo cabsuu fi darbees godina Walloo balleessuuf deemamu abjuu ta'eetuma hafa malee abadan galma ga'uu hin danda'u. Hawwiin garee tanaa akka milkoofne jala sararamee beekamuu qaba. Shiftaa maqaa mootummaatiin Oromoo irratti duultu tana dura dhaabbachuuf ammoo tumsi uummanni Oromoo Oromiyaa bal'oo jiru Walloof godhuu murteessaa ta'uun hubatamuu qaba. Tokkummaan Oromoo humna. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa martii ija isaa Walloorraa akka hin buqqisne wal yaadachiisuu barbaachisa. Miidhaa weerarri kun dhaqqabsiisuu fi sababoota weerarichaaf ka'umsa ta'uu malan eega ilaallee furmaanni hoo maali? Uummanni maal jedha waan jedhu haa ilaallu. Lolli hamaan jibba eenyummaatirraa maddee kan hidhattoota Amaaratiin kan humna addaa fi faannoo Amaaratiin uummata keenya Walloo irratti baruma baraan banamu kun
lola duguggaa sanyii eenyummaa fi amantii bu'uura godhate waan ta'eef akka salphaatti ilaalamuun qabu. Naannoowwan 11 Itoophiyaa keessa jiran keessaa naannoon bifa kanaan godinuma isa jala jiru tokko irratti waraana bobbaasuu naannoo Amaaraa malee hin jiru. Kanaafuu Walloon asitti gaafii mirgaa kaasuuf dirqama kaasas jira. Hiree isaa ofumaa murteeffachuu danda'uu qaba. Yeroo naannoon kun godina seeraan bulchuun irra ture irratti baruma baraan waraana banuu mootummaa federaalaa callisee ilaaluun isaa yakki waraanaa fi duguggaa sanyiitti qixxaatu uummata Walloo irratti akka raawwatamuuf karaa banuunsaa uummanni keenya gaaffii hiree isaa ofumaa murteeffachuu akka kaasuu dirqamsiisa. Gaaffiin Oromoo Walloo yeroo dheeraadhaaf gaafataa turee fi amma immoo cunqursaa itti hammaateen gaafatuuf dirqame kun gaaffii heeraa fi seera mootummaa Itoophiyaa irra jiru gaaffii eenyummaati. Lolli amajjii bara 2023 walirratti gaggeeffame ummatichi naannoo Amaaraa jalatti hin bullu akka jedhu isa dirqamsiiseera. Gaaffii kana immoo qaamni dhimmi ilaallatu hundi dhaggeeffachuu qabna. Mootummaan federaalaa dhaggeeffachuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa, jaarmiyaaleen Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan dhaggeeffachuu qabu. Duguggaa sanyii irratti aggaamamee baruma baraan hojiitti hiikamaa jiru kun dhaabsifamee mirgi namoomaa fi dimokiraasii uummata kanaas tikfamuu qaba. Gaafii Walloo gaafii seeraati, gaafii uumamaati, gaafii badiinsarraa baraaramuuti. Kan asabamni taanaaree walbarii handamuutaa Gabaabumatti lolli baruma baraan uummata Oromoo Walloo irratti fiinxaaleeyyii Amaaraatiin gaggeeffamu yakka waraanaa fi yakka duguggaa sanyii ta'uun hubatamee dhaabbachuu qaba. Ummatichi hiree isaa ofiin murteeffatee harqoota garbummaa leelliftoota sirna nafxanyaa jalaa akka ba'ee afaan aadaa fi eenyummaa isaatiin akka jiraatuuf tumsi barbaachisu kamuu taasifamuufii qaba. Kanumaa walqabatee koomishiniin ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee hawaasni addunyaa haleellawwan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa yoo nagaye kana akkasumas simannaa dhiittaa mirga namoomaa hidhattoota Amaaraatiin irratti raawwataman hunda of danda'ee akka qoratu akka taasifamu dhiibban godhamuu qaba. Dabalataanis mootummaan naannoo Amaaraa mirga namoomaa lammiilee nagaa Oromoota Walloo tiksuu seeran itti kenname hubatee haleellaa godina Walloo saba Oromoo diiguuf taasifamurraa akka of qusatu gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka of baasu akkasumas gocha hamaa hariiroo obbolummaa gara fuulduraa booressurraa akka of fageessu itti himamuun barbaachisaadha. Egaa kanarraa kanumaan xumurra. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa. Hartuma, Yakori, Illedu, Guru, Onneja, Namale, Lulafa, Guru, Alagar, Samu, Solu, Ujuru, Isoye, Hidawe, Tafaya, Tamise, Adegar, Adagar, Bolsa, Hidase, Mana, Atoko, Alkogar, Herbase, Angkana wayu bisankora Almariana kota Muru falmachuya Angkana echu barababo Almariana kota Muru falmachuya Angkana borana bibano Almariana kota Muru falmachuya